deemu turan. Pilaaxoos garuu har'a dubbiin keenya inni guddaa gaaffii Pilaaxoosii fi dubbii Gooftaa Yesuus Kiristoos itti deebisaa turedha. Pilaaxoos gaaffiin isaa inni guddaa kan inni allama sadii deddeebisee gaafatu lubii sila yeroo gaariitti nuuf dubbisan hubattaniitu taanaan ati mootiidha jedhee sanni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafatudha. Ammas deddeebisee isa gaafata. Ati mootiidha jechuudha kaa. Ati amma mootiidha jedhee gaaffii isa gaafatu. Maaliif gaafachaa jira yoo jettanii ilaaltanii wanta isa dhibee tokkotu jira. Wanta isa dhibee sanatu amma har'aatti nama dhiba. Pilaaxoos yeroo ilaalu yeroo itti fidanis ilaali namicha kanaa mootii Yihuudaadha ofiin jedhaa. Namoonnis immoo akka mootii ta'es immoo mootii dubbatanis hin jiraatu jedhanii oduu kana dhaggeeffateera. Yeroo isa mootii jedhamu kana ilaalu hidhamee reebamee akka salphaatti abbaan barbaade itti daddarbachaa isaan fuula dura deema. Kan inni itti waamame immoo mootii Yihuudaa jedhameeti. Kan daddarbachaa dhufes Yihuudaadha immoo. Kan inni maqaa dhaa jiru immoo waa'ee Waaqaati. Kan daddarbachaa firee dhufes luboota waldaa keessatti hangafoota lubaadha. Ayiroonii kana laalaa. Iddoo Pilaaxoos of ka'aatii wanta kana laalaa. Amma dhuguma kun mootiidha nama jechisiisu. Maal mootiin akkasii? Namni tokko amma Obaamaa walitti hidhee maal godhee amma achi lafa sanatti hidhee lafa kaa'ee ilaa pirezidaantiin kanatu pirezidaantii hundumti keessan iyyuu ilaaltan bukkee dabartu. Isin pirezidaantii kan beektanii kan nuyi beeknu eessattidha? White House faa keessatti, TV faa keessatti yoo as dhufa ta'es karaa baay'ee ajaa'iba loltoota isaa walitti fe'ee walitti dhufee isa keessatti argine dhuguma kun mootiidha jenna. Isaafidha gaaffii inni gaafates ammati mootiidha jedhee sanni gaafate. Yesuus Kiristoos yeroo deebisee fiti atis akka biyya lafaa kanatti ilaalte jedhee yeroo inni itti dubbatu laalla. Akkas jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos mootummaan inni kan kootii mootummaa biyya lafaa kanaa miti. Ituu mootummaa biyya lafaa kanaa ta'e akka ani warra Yihudootaatiin hin kennamneef namoonni koo anaaf hin lolu turan. Garuu mootummaan inni kan kootii mootummaa biyya lafaa kanaa miti jedha. Pilaaxoos ati kana ilaalaa jirtu tokkotu jira. Mootummaa jedhee waa'ee koo yeroo dubbatamu anis yeroo dubbadhu akka mootummaa isa sanyii kan keetii eeggachaa jirta. Mootummaa isa biyya lafaa kanaa ilaalaa jirta. Mootummaan koo garuu isa biyya lafaa kanaa miti. Achirras kan darbuudha. Achirras fagoo jira. Ani iddootti daangeffamuun hin qabu jedhee isatti dubbata. Yoo sati ammas mootiidha jedhee isa gaafatamu. Yoo sati ammas mootiidha jedhee isa gaafata. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu akkaataa inni itti deebiseef ammas baay'ee nama dinqisiisa. Akka ani mootii ta'e ati iyyuu hin jetta jedhee jalqabe. Jecha kanan irra deddeebisee yaadaa ture. Macaafni tokko akkan mootii ta'e ati iyyuu jette kaa kan jedhutti fudhatu. Ati iyyuu jette jechuun isaanii maa inni amma ati mootiidha jedhee yeroo gaafate ati iyyuu jechaama gaafattee gara jechuutti geessa. Inni kun garuu akkaataa inni ittiin Oromiifaa hiikame kun garuu baay'ee gaariidha. Maal jedhaa? Akka ani mootii ta'ee ati iyyuu hin jettaa jedha. Kana jechuun maal agarsiisa? Ammas jechaa jirtaa gara fuulduraattis immoo ija keetiin argite jechuun kee hin oolu.
in agarta gara jedhu tagarsiisa in jetta na duka jirtu mini ya afaan Greekis kanuma tagarsiisa present continuous tense inuma jetta ammas suma jetta gara fuunduraatti suma jechaa deemta jedheessatti deebisee jedha mee diraamaa tokkoonan waa'ee kanaa isiniif ibsuu barbaada akkaataa wanta diraamaa waama akka iddoo kanatti ta'aa jiru waa'ee kanaa yeroon yaadu wanta iddoo tokkotti dhaga'e tokkotu gara yaada kootii dhufe innis maayinni biyyuma keenya keessatti warra adamsoo hin gashine tokkotu isaanii jiniin haasofna turre waa'ee adamoo achumaan seenaa tokko natti himan seenaa sana yeroon yaadadhu gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti waa'ee mootummaa isaa isanni ibsaa jiru kanatu gaariitti natti mul'ata akkas jedhan gara daggalaa deemanii yeroo adamsanii tooftaa isaan gargaaramanii tokkotu jira tooftaan sun maayinni yeroo kaani guyyaadha taanaan qawweedhaaniti adamsumni qawweedhaaniti waama qabaniiniti adamsanii bineensa wantoo godhu hin ajjeesu galgala keessa garuu meeshaan isaan itti gargaaraman tokkotu jira wanta baay'ee na dinqisiise yeroo sana kan isaan natti himan innis maayinni gaanfa beektumni gaanfa sa'aafa gaanfuma kana fuudhaniiti hin affeelu yeroo affeelanii yeroo natti himan affeeleen beeku suma isaan natti himan inni isinitti maayira yeroo affeelamuu jedhanii yeroo affeelamuu akkuma bishaanii cal jedhee yaa wal qabatee dhuma yaa gara sanatti deema akka kana gooneetu caakkaama keessa cal jennee doddootti kekkeenyee dhannee rafnaa jedhan maal jechuudha jedheen seenaa makanan cal jedhee dhaggeeffadhaan ture maaliifii jedhee amma maaliif akkas godhu isinitti fakkaate amma yeroo isaan affeelanii gaanfa kana achi keessa kaanii akka bishaaniitti laafee yeroo caakkaa sana keessa ta'anii bineensooti dhufanii gaanfa sana nyaatu isaaniif amma foon ta'eera laafaa ta'eera waan ta'eefi dhaqanii nyaatanii amma quufanitti nyaatanii nyaata arganne jedhanii dhaqanii kaan hin ciisu kaan quufanii bakka iyyuutti ka'u garuu gaanfi yeroo masanaaf yeroo affeeltanii gara bishaaniitti jijjiiramee laafa malee takka turee iddoo masaatti deebi'a gaanfi gaanfuma waan ta'eef gaanfi maaloodha affeeltanis takka turees garuma isaatti deebi'a yeroo iddoo isaatti deebi'u jedhanii garaa bineensaa sana tana tarsaasee achi keessaa ba'aa jedhu yeroo sana bineensi achumatti kukkufaa achi dhaqanii fudhatanii qalatu waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos achitti yeroonni laafee harkatti laafee akka kanatti qabamee gaafa isaan argan ani mootummaa koo mootiidha jedhee gaafanni akkas kanatti dubbatu isaanii hin barre eenyummaa isaa isaanii maalummaa isaa akkasumatti hin barre qabanii reebuutti ajjeesuutti seenaan isaa achumatti raawwatama jedhanii eeggachaa turan gooftaa Yesuus Kiristoos garuu eenyummaa isaa callumeedhee gaafanni eenyummaa isaa mul'atu duutillee garaa isaa tarsaasee keessaa ba'e galanni gooftaaf haa ta'u wanti isa qabuu danda'u hin turre akka laafetti iddootti qabamee hafuu hin turre eenyummaan isaa waaqummaan isaa gooftummaan isaa wanta isa daangessuu danda'u wanti tokkollee hin argamne wanta ta'eef gara ulfinaatti gaafa deemu waa'ee ulfina isaatii gaafa dubbatu kana dubbata ture yeroo isaatti gara ulfinaatti gaafa deemu akka kanatti adeema yeroo isaatti kanatu ta'a biyyi lafaa irratti duudee isa duuchuudhaaf isa ajjeesuudhaaf seenaa isaa daangessuudhaaf itti hin naanna'u gooftummaan kee akkuma itti haasofte taafa jedhanii irratti hin ka'u inni garuu yeroo isaatti
lafa awwaalanis waan fedhes godhanis dhagaa irra tuulanis inni garuu achi keessaa dhagaas konkolaasee inuma ka'a. Ulfinni Gooftaaf haa ta'u. Inni Gooftaa akkasiiti. Inni Waaqa akkasiiti. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya keenya keessatti Yesuus Gooftaadha yeroo jennu Gooftaa akkasiiti. Na duukaa jirtuuni? Inni mootiidha yeroo jennu, inni Gooftaadha yeroo jennu akkasiidha. Seenaa macaafa qulqulluu keessatti ilaalaa. Namoota baay'ee seenaa warra dhugaa ba'an seenaa isaanii ilaalaa. Waaqayyo keessa isaaniitti laafaa fakkaata. Nama tokko yeroo ilaaltan lafa hojiitti dhukkubni dadhabsiisee, lafa hojiitti namooti dadhabsiisanii haalli garaagaraan seexanni ka'ee isa awwaaluuf karaa hundumaa gaafatti koo hin argitu. Waaqayyo keessa isaatti laafaa fakkaata. Waaqayyo Yesuus Gooftaadha inni jedhee dubbatu namni kun laafaa fakkaata yeroo ilaaltan. Akkuma sila dubbadhe sanaa, akkuma gaanfa sanaa laafee yeroo argamu abuma argeetu isa nyaachuuf ka'a. Yeroo isaatti garuu Waaqayyo Gooftaadhuma. Na duukaa jirtumni? Yesuus yeroo isaatti ammas barabaraan Gooftaadhuma. Jireenya keenya keessatti wanti nuyi kadhannaa barannu sagalee har'aa keessatti wanti nuyi barannu isa kanadha. Waaqayyo waa'ee ulfinaa nutti kaasee jireenya keenya keessatti ulfina eeggannee wanti adda addaa yeroo dhufee jireenya keenya ukkaamsuutti ka'u. Haalli adda ta'e akkuma warra bartootaa waa'ee ulfinaatti kaasee wanta kabbiraa arguu akka isaanii jalqaban. Akka kana yeroo arguu jalqabnu warra akkasiis argaa jirtan karaa adda addaa jireenya keenya keessatti, jireenya keessan keessanitti misiraachoon isiniif qaba. Gooftummaan isaa jireenya keenya keessatti hinuma mul'ata. Gaafa inni mul'atu immoo akka kanatti mul'ata. Wanti biyya lafaa kana keessaa kanuma jedhan dhukkubni kee torban tokkotu si hafe kana caalaa deemuu hin dandeessu jedhanii kanuma taafe kan kee jedhanii wanta sin daangessan. Lafa hojiittis haa ta'u eessattis haa ta'u kanuma kan kee jedhanii seexanni namarraan golee kan kee kanarraa hin darbu lafa jedherraa gooftummaan Waaqayyo jireenya kee keessatti gaafa mul'atu hin darba. Hin darba jedhame? Hin darba jedhaa. Gooftummaan Waaqayyo jireenya koo keessatti hinuma ta'a. Waaqayyo Gooftaadha jennee gaafa jireenya keenya keessatti mootummaa isaa labsinu isa kana labsaa jira. Waaqayyo irra kan darbe Gooftaa hin qabu. Waaqayyo irra kan darbe Gooftaan hin jiru. Anaan kan na daangessu hin jiru. Duutillee nan daangessu. Duukaa jirtumni? Duutillee nan daangessu. Aangoon du'aa eessa jirta jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Eessayyuu hin jiru. Amma dhumti biyya lafaa kanuma jennamni deemnee hin duune kanuma dhaabaluu hin du'e jenna. Achirra darbee Yesuus Gooftaadha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a guyyaa har'aa Christ the King yeroo jennu waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadanna. Gooftummaa isaa yaadanna yeroo jennu kana yaadachaa deemna. Torban dhufu keessatti Thanksgivingidha. Yeroo itti galateeffannuudha. Waan itti galateeffadhu ani hin qabu warri jettan. Waanuma itti galateeffadhu iyyuu hin qabu. Wanta hundumaatu natti daangeffamee jira. Garan itti gorullee dhabeera warri jettan kana yaadaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Ati jireenya koo keessatti Gooftaa waan taateef, ati jireenya koo keessatti mootii waan taateef annan galateeffadha. Sin kan si daangessu hin jiru. Lafti hojii sin daangessu, dhukkubni koo sin daangessu, duutillee sin daangessu. Ati hundumaarra dabartee Gooftaadha jenna. Waaqayyoon mootummaa isaa, gooftummaa isaa jireenya keenya akkasitti labsina. Mee kaanee waliin kadhanna. Mee kaanee waa'ee mootummaa isaatii yaanna, waa'ee gooftummaa isaatii yaanna. Yaa Waaqayyo ati jireenya koo irratti mootiidha jenna. Ati jireenya koo irratti
wanta jireenya koo mo'uuf jedha jettanii yaaddooftan hundumaa irratti quba keessan qabaati. No, simiti Yesuus sana irratti gooftaadha jenna. Simiti yaa dhukkubaa simiti yaa seexanaa simiti Yesuustu ana irratti gooftaadha jenna. Waa'ee gooftummaa isaa labsina. Yesus gooftaadha. Amen. Yesus gooftaadha. Amen. Amma kadhannaa keessa taanee warra nu waaqeffachiisanii jiniinii kadhannaa ma keessa taanee leenca qaraaniyoo jechaa faarfachaa isa yaadaa isa sagalee waaqayyoo kana yaadaa leenci qaraaniyoo siidha yaa nagaa mootii jechaa yaa mootii nagaa jechaa isa yaadaa jireenya keenya irratti labsinaa hafuuruma kadhannaa keessa taanee faarfachaa gara kadhannaa kanaatti deemna.